Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota GMN nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin haa ga'u jecha. Egaa akkuma beekamu qophiin keenya qaroo qarree jedhu yeroodhaa fi adda citeedha kan inni ture. Amma immoo bifa haaraadhaan qophii keenya qaroo qarree eegalleetudha kan nuti jirru. Guyyaa har'aa egaa shamarree jabduu addunyaa hojii keessatti hojii dhuunfaa mataa ishee banattee jirtu bakka hojii ishee dhaquudhaan bakka sanatti argamnee jirra. Keessummaan keenya qaroo qarree kan torbee kanaa eenyuusa jedhu immoo walumaan kan daawwannu ta'a. Aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura kan isiniin jedhu ani Lubee Girmaati. Gama ogummaa kaameeraan ammoo Daawit Tashoomee nu faana tura. Turtiin keessan nu waliin haa ta'u. Keessummaa jaallattu. Nagaan akkam? Hojiin akkam? Hojiin bareeda. Galata Rabbi. Waan jedhu egaa yooyyaa jenneera. Meetoo afgaaffii koof eeyyamtu taatee as bakka hojii keetti naaf ergeetiif ulfaadhumsin jedha. Egaa namoonni hedduun artistiidhaan si beekoti immoo hojii haaraa kanaan dhuftee jirta. Mee hojii kee haaraa kanaan daawwattoota keenya faana wal barre. Ayyee galatoomeetis waan suuqii koo dhufteef galatoomissiin jedha irra deebiidhaani. Duraan aartiidhaa fi barsiisummaadhaan na beeka namni hedduu. Aartiin akkuma jirus ta'e amma immoo hojii biizinasiitti itti fufeera. Egaa meetii biraand kollekshin jettee hojii haaraa eegaltee jirta. Jalqaba irratti mee gara addunyaa hojii kanaatti akkamitti seentee si jedhu beeka? Gara addunyaa hojii kanaatti kan hin seene duraan irraayis karoora hin qabaayyuu. Jechaan yeroo ammaa hojii tokko qofa qabattee yeroo itti hojjechuu dandeessu miti. Addunyaan addunyaa dorgommii ta'eera. Kanaaf waan tokko lamaan yeroo itti of daangessitu miti jechuudha. Kanaa oliyyuu carraan biraa argamnaan waan biraas dabalanii hojjechuudha. Egaadha. Addunyaan hojii yookaan hojiin dhuunfaa kuni maal fakkaatame? Bareedaadha. Egaa kana duraanii hojii aartii hojjechaan ture. Dabalatammoo hojii aartii baay'inaan istiidiyoo akkas keessatti malee waltajjii illee badaan hojjedhu nan hojjedha garuu hojii barsiisummaa keessan ture yeroo dheeraadha. Kana faana gaafa wal madaalchistu garaagarummaa qabaa. Wanti ji'aan argattuu fi wanti guyyaadhaan argattu tokko miti. Meebii kana keessatti guyyaa hunda argachuu dhiisuu dandeessa garuu guyyaa tokkotti meebii yookaan akkasii garuu dhaabbataa miti. Guyyaa hunda hin hojjetta jechuu miti. Kanaafuu hojii akkasiis hojii mootummaa hojjechuunis bareeduma. Inni akkuma jiru ta'ee garuu hojii dabalataa waan guyyaadhaan garii galchuu maaliif ilmi namaa fedhiin ilma namaa daangaa miti. Wantoota san guuttachuudhaan immoo dirqama hojii dabalataa hojjechuuf barbaachisa. Namoonni hedduun egaa kan isaan ittiin si beekanii Meetii Hayilee Dibaabaa artistiidha. Keessaayyuu tuquu laataadhaan baay'ee beekamte. Kaballaadhaan. Jaallatamummaa argattee turte. Kaballaadhaan illee beekamtee turte. Namni hedduun immoo kan itti sin beekne immoo barsiisummaa illee barsiisaadha kanatti turte. Egaa addunyaa jiru kana yaalaa turteetta. Addunyaawwan sana dhiistee gara hojii kee dhuunfaa kee kanatti dhufte moo hojii sanas hojjechaa jirtamu akkam? Namoonni maaliin si eegan hojii kana malee? Ammarratti hojii barsiisummaa dhaabeera. Hojii barsiisummaa dhaabeera. Garuu hojii aartii hin dhaabne hojjechaa jira.
albama hojjechuun hin beektaa yeroo hagamii akka nama tursiisu aarsaa hagamii akka nama kaffalchiisu garuu immoo sirba qeenxeedhaan waan uummata koo madaalu namni baay'een moor sirbi koo sirriitti uummata bira gahee jaalatamummaa ittiin argadhallee tuqulaataa yookiin immoo galoo maaloo kaballaadha amma immoo waan san caalu waan uummata koo madaalu yeroo naagaatti qabadhee nan dhufa keessaan baane jechuudha. Aartiin jaalala jedhama. Kun sirriitti bareeda baay'ee dhugaadha jechuudha. Sabni aartii dhiisuun barbaadu barsiisummaa gargaarsa. Siin qofatanii barsiisummaa dhiisuun akka. Barsiisummaa baay'ee dhugaa dubbachuuf piroofeeshinaaliin jaaladhu. Jireenya kiyya keessatti illee piroofeeshinii moor akka mo'achuu godhu yookaan immoo bilchina qabaadhu wantoota kallattii adda addaatiin akka yaadu kan na godhe biizinasiidhuma kanatti illee akka galu kan na godhe barsiisummaadha jechuudha. Garuu xiqqoo hojii barsiisummaa hojjechaa biizinasii kan hojjechuun meebii atteenshinii qommate gara lamatti amman hiru guutumaa guututti osoo biizinasii kanarratti fookas godhe kan jedhudha malee jibbeenii miti dirqiinatti ta'an dhiisuu murteessa. Tole meetiin gama barnootaatiin waa gamdeetteetti gaaffii kaasumala waan ta'eef jechuudha. Digirii tokkoffaa kootiin hojii barsiisummaa kan hin eegale digirii lammaffaa maastarsii koo immoo biizinasi adiministireeshiniidhaan baradheera. Innumaa gaafa maastarsii koo baradhu maalluun jedhani yoo hojii mootummaa yookaan immoo qacaramtanii hojjechuudhaa ta'e barnoota kan adda kutaadha. Yoo immoo hojii dhuunfaa hin banneettan itti fufaadhaan hin jedhani. Kanaafuu barnootaan biizinasi adiministireeshiniin baradhe waan ta'eef wanti hin baradhe sunis gara biizinasiitti na geessaa jechuudha. Kanaafuu maastarsii kee baratteetta. Kanaafuu barnoonnii fi aartiin yoo wal madaale gaarummaan isaa maal fakkaata? Kunumaa gaaffii hin qabu. Waayizii tokko wantoota gootu hundayyuu ofitti amanummaadhaan goota konfidensii qabda jechuudha. Waan tokko itti amantee dhugaarratti hundooftee waan bilchina qabu tokko goote wantoota meebii addunyaa hojii keessattis addunyaa jireenya keessattis neegatiivanni sitti dhufuu danda'u jechaadha. Ati immoo wantoota poozitiivoota san qabattee fuulduratti imalta wantoota neegatiiva ta'an wantoota si kuffisuu danda'an wantoota saniif dantaan kennitu jechaadha. Kanaafuu barachuun baay'ee nama fayyada. Ani maaliif ani gaaffii wal keessa seenaa jira addunyaa aartii keessa turteetta gara biizinasii dhuunfaa keetti deemte. Kanaafuu gama lamaanii dhaloota kana barsiisuu dandeessa jedhee waan yaade filachuu gaaffii barbukkeetti sii kaasaa jechuudha. Rakkoon qabu. Yeroo baay'ee namoonni kaapitaala xiqqaa qabanii hojii kana jalqabuun sodaatu yeroo baay'ee keessattuu shamarran keenya. Yeroo itti kaapitaala guddaa eegan jiru bakka ta'e gahee amman gahuutti hojii dhuunfaan eegalu yeroo itti isaan jedhan hin jiru. Wanti kun gaariidha jetta kaapitaala xiqqaa qabaniin hojii jalqabuu qabu jettee yaaddamoo aga kaapitaala yaadan sana hawwan sana bira ga'anitti hojii jalqabuu qaban jetta. Amma maal akka ta'e beektaa namoota hedduu duubatti kan hambisaa jiru maqaadha yookaan immoo ani beluu ta'ee san yookaan an akkasitti beekamtii qabaadhe san yookaan jira wantoonni akka aadaatti barame hojii gadi ba'ee hojjedhaa. Dirqama yeroo tokko namni expectation namoota hedduu maalidha harruma ka'ee harruma leevilii guddaa irra osuma harruma kaatee leevilii guddaa sanirra iyyuu geessati chaalenjiiwwan sitti dhufan fiit gochuu hin dandeessu. Garuu xiqqaarraa kaatee isteeppiidhaan gaafa ol kaatu wanti guddaan illee yoo sitti dhufe wantoota sammu'achuu dandeessaa jechuudha. Kanaaf innumaa namni tokko waan xiqqoorraa ka'eetoo yoo karaa waan guddaa hin deemne waanuma guddaa sanitti yeroo tokko nu dhufe kufuu danda'a. Tokko kufuu danda'a kufnaan ka'uu hin danda'u jechaadha. Kanaaf biizinasii jalqabuudha dirqama kaapitaala guddaa yookaan kaapitaala 100,000 miiliyoona tokko fi isaa ol dirqama isin barbaachisu. Har'a qarshii meeqa kan harka jiru yookaan immoo maatiin koo hammam na gargaaruu danda'a. Waan xiqqoodhaan biizinasii maalan eegaluu dirqama biizinasii guddaa wayii expect gochuu hin qabdu. Sii galamiti biizinasiin immoo xiqqaarraa eegalte guddachaa deema. Sadarkaadhaan akkas steeppiidhaan gaafa waan tokkotti dhuftu qarshii sunillee akkamitti akka fidde sii gala akkamitti akka dadhabdee. Kanaaf sirriitti qabachuu dandeessaa jijjiiramuu dandeessaa. Kanaaf dubartoonni innumaa hirkattummaarraa of baasuudhaaf dubartii guutuu ta'uudhaaf tokko hojii tuffachuun barbaachisu. Hojii kabaja namaatti hin buune hojii kabaja kee eegu taanaan
waan si jijjiiru taanaan xiqqoorraa 50,000 100,000 jalqabuu dandeessa. Gaafa kaapitaalli kee guddachaa deeme biizinasii kee ol guddisaa ol dabalaa deemtaa jechuudha. Isheen bar asii kaatee steeppiidhaan as geesse jedha malee. Kanaaf hojii filachuu miti boonuu miti gad of buusanii hojii hojjechuu of jijjiiru. Namarratti hirkataa ta'uu dhiisu. Akkasii keessaa nan jira gaafa akkas namoota waa gorsitu. Kaapitaala ganaan qabaa barree lafa kana ga'uun natti ulfaata jedhamee yeroo isaan yaada kaasan jira. Kanaaf gaaffii kanas gaafadha. Kanaafuu gaaffiin kun deebisee ta'uu danda'a. Fedhiidha namni baay'ee tokko fedhiidha. Lama sodaadha biizinasii keessatti riisk teekarii qabdu. Waan barbaade yoo riisk teekarii taate waan fudhachuu dandeessu ta'e hin darbita. Chaalenjiin iyyuu hin jiraanne immoo wanni sun waan saatisfaayisiin godhu itti iyyuu hin gammaddu. Kanaaf namni baay'ee laf jalee amma even ka biizinasii gaafa jalqabdu manuma kana iyyuu sirreessuun wanni tokko qormaata tokko. Uffanni wanni biraa guutuu naafu mana kireeffachuu irraa kaasee diizaayinii isaa wantoota adda addaa gochuu irraa kaasee kuni mataan isaa qormaata namni baay'een immoo waan san hin barbaadu jechaadha. Iyya addaa. Akkas godhee san godhee mootiveeshiniin qabu beektaa namni keenya laafadha hamileen qabu sansanii malee waan xiqqoorraa kaatee hin jijjiiramta. Yeroo baay'ee aadaan nuti waan akkasitti wal jajjabeessuu illee hagas naannoo keenyatti baratamaa miti naannoo Oromiyaa kanatti jechuudha. Jabaatee gaariidha jedhee yaadama. Nu bira baay'isoo qeeqatu waa'ee ta'anii wanti nu badde tokko cimtuudha kana sirriidha perfeekshiniin hin jiru baay'isee wantoonni perfeekshiniin hin qabaanne jiraachuu danda'a garuu kana cimtuudha kana jabeessi kana immoo sirreessitti dabalaa deema soo jedhamee gaariidha garuu nu biratti wal qeequu wal cabsuu hin dandeessu waliin jechuu kana akka aadaatti kan jiru. Egaatii miindaadhaan illee jiraattee beektaa. Miindaa keessaa yookaan barsiisaatiin jiraattee beektaa. Garaagarummaan miindaa fi hojii dhuunfaa gidduu jiru maal fakkaata? Ani miindaadhaan jiraachuun koo na fayyadeera beektaa. Maaliifi jireenya akkamitti baalaansi gootee kabar gootee kaalkuleet gootee jiraatta asii galamni waan san keessa jiraachuun koo cufaa wantoota irratti akkan tokko daanga'u lama pilaanan godha asii galamni wantoota hundi pilaanan godha garuu sichueeshinii san keessa innumaan gaafa maastersii koo baradhu barsiisummaa keessa ta'eeti haala mijataa keessa ta'eeti ni miti jechuudha. Akkami dhibbeen taa'ee kan falmu ta'e gaafa barsiisummaa hojjettu gaafa maastersii barattu gama dhaabbata barnootaa ta'e. Lakkii wanti kaffalamu hin jiru ani maastersii dhuunfaadhaan hin baradhe waan barsiisummaa hojii wal qabatu miti jechaadha. Garuu mindaadhuma sanirraayyuu seef gochaan ture. Dirqama amma qusachuudhaaf birrii guddaa argachuu hin qabdu jechaadha. Jireenya kee daangessitee waan argattu irratti daangoftee akka jiraattu si godha wanni sun na fayyadeera maaliif ammas akkamitti akkan qusachuu qabu akkamitti baasiif galii koo baalaansi gochuu akkan qabu kana na barsiiseera waan ta'eef hiriyaa akka baay'isuu hin qabne illee si barsiisa. Sababni isaa miindaa keessa na yaadda waan ta'eef wanti kun immoo adeemsa keessa addunyaa hojii keessa gaafa dhuftee birrii argattu akkatti qusachuu dandeessu. Ni sirriidha hin daangofta beekamaadha. Kanaafuu barsiisummaa keessa jiraachas kan hin gorsuani hojiiwwan hojjechuudha. Ani dirqama haalota jijjiiran tokkotu waan naan mijanneefan keessaa ba'ee hojicha osoo hin jaaladhu garuu warri keessa jiran immoo isa qofa barsiisummaa irratti amma ta'e isaatii hin qabda. Sanbata lamaan illee hin qabda. Finfinnee keessa immoo sa'a 9 boodas firiidha waan ta'eef wanti xiqqoo eegaluun hin danda'ama. Biizinasii keessa galaa hin jedha gorsa koo. Gama aartiitiin hojjechuun kanfaltiin isin kanfalamu hin jiraa gama aartii? Gama aartiitiin hin jiru amma fakkeenyaaf maybe sirbi kee yoo YouTube irratti sirriitti si ilaalame YouTuberoonni maybe positively si gargaaruu danda'an si kennuu danda'u. Hundis immoo hin kennan keessaayyuu duratti si hin kennani. Isaayyuu si kennuu dhiisuu danda'u. Baay'ee si hiraarsu garuu warri waltajjii hojjetan moor warri sirriitti beekamtii qaban kilabii fanaayit kilabii akkas hojjetan fayyadamoo ta'uu danda'u jechaadha garuu ani immoo san irratti intarestiin qabu. Keessa kun jira sirbicha nan jaaladha. YouTube irratti gadhiisuu nan barbaada. Maybe waltajjii guyyaa hojjetamu ta'e hojjechuu hin danda'a.
Isas garuu badaa akkasuma intarastiin qabu kilabii immoo hojjedhu gonkumaa. Jechaan maybe namoota gaarii ta'eef jiraachuu danda'a. Ani garuu personalitiin koo waan akkasii hin fedhu. Baay'ee namatti tola. Gama aartiitiin egaa beekamtii hin qabda. Beekamtiin kee kuni gara addunyaa hojii dhuunfaa keetti gaafa dhuftu si gargaareera jechuun namoota ati kan dura beektaa turte addunyaa keessatti beektaa turte namoonni hedduun gama hojii dhuunfaa keetti gaafa dhuftu deeggarsa si godhanii si jajjabeessaniiru kan jedhu. Amma karaa kanaa dhufnu amma intarviiwwan adda addaa irratti akka inni hojii dhuunfaa nan beeksisa. Karaa tiiktookii kiyyaanis immoo amma ta'e piroomoota gochaan jira. Ammi ta'ee sin dhufa garuu moor wal jajjabeessuun hin jiru. Hin argine dhugaa dubbachuuf. Namoonni dhufanis hin jiru guutumaa guututti. Namoonni dhufanii nan jajjabeessanii jechuu hin danda'u garuu baay'ee agas mara miti. Keessaayyuu ati shamareedha. Achi keessatti jaalatamummaa ni qabda. Namoonni qixa achittis dinqisiifatanii as dhufanii si jajjabeessuu qabu turan. Sirriidha. Shamarri tokko gaafa akkasii baatee galtu gaafa of dandeessu gaafa hojii mataa ishee qabaattu miira akkamii qabame? Baay'ee bareedaadha. Maaliif ofiin dhaabachuu akka dandeessu beekta. Sii gala miti. Jechaan hojjechuu hin dandeessa. Maal gochuu akka qabdu hin beekta. Ka jireenya keessatti waan baay'ee jira, kufuun hin jira, ka'uun hin jira. Meebii osoo illee kuftee karaan tokko cufuun karaan tokko banuu akka dandeessu hin beekta jechuudha. Ofitti amanamummaa wayii sii kenna. Hojii kiyyattee ganama baatee mana kee banattee yoo hojjettes hojjechuu baattis kan boru waaqatu beekattee cuftee baata. Kun immoo salphaa miti. Ba'anii galuun waan guddaadha. Utuu of danda'anii ba'anii galanii gaarummaan isaa maal fakkaata? Kuni ani akka dirqamaatti iyyuu hin fudhaa baay'isee. Akka dirqamaatti iyyuu. Dubartiin tokko jalqaba irratti barnoonni hin baratama. Barachuun dirqama yaa beekumsa akka qabaattu akka bilchaattuuf. Garuu dirqama immoo biizinasiidhaan of danda'uu qabda. Hirkattummaa nama tokko jala galuu hin qabdu jechaadha. Maybe jireenya akkuma jirutti ta'e, maatiin akkuma jirutti ta'e, wantoonni biraas akkuma jiranitti ta'e garuu of danda'uun dirqama. Ispeeshaalii umurii dargaggummaa kanarratti hojjettee qarshii argachuu qabda, seef gochuu qabda, ofiin of dandeessee wantoota gochuu qabdu hedduu gochuu qabda. Malee dirqama nama ta'erraa haga barbaade amma namni tokko osoo mana sii bitee konkolaataa sii bitee waan hunda sii guutee mana keessa taa'ii siin jedhee nagaa siin kennu. Waan xiqqoo ofii keetiin baatee galtee hojjettu sanitu sammuu keetii. Kanaafuu namni hojii baruu qaba. Harka keetiin waa hojjettee waa fiduu akka qabdu waan san hubachuu qabda jechuudha. Namoonni gargaarsaanis haa ta'u hojii kee kana duuba namoonni jiru lafa kana akka geessuuf namoota gargaarsa ta'an haadha kee ta'uu danda'a, abbaa, maatii ta'uu danda'a akkam akkamii namoota hojii kee duuba jiran namoota galateeffachuu dandeessus yoo ta'e. Duraan dursaanii waaqa uumaa galateeffachuun barbaada. Steeppii koo takkaan keessatti kan gargaaree siin nagee Rabbi itti aanee abbaa fi haadha koo baay'ee galateeffachuun barbaada. Maaliif milkaa'ina kiyya kamuu keessatti hojii aartiirraa jalqabee barnootarraa jalqabee osoo nan nuffin waan diinagdeedhaan qarshiidhaan jechuu yaadan ta'uu danda'a. Abbaan koo akka hiriyaatti waa hedduu na gargaaruudhaan jajjabeessuudhaan guddaa na gargaaraniira. Obboleewwan koo maatii koo dabalata atileet Gammachuu Araarsaa fi uummata gama aartistiinis na jajjabeessaa turtan hunda galateeffachuun barbaada. Maaliif milkaa'inni naan fide kun yookaan immoo wanti nan irra jiru gama barnootaatiin gama aartistiin amma immoo gama diinagdeetiin kaka'umsa kabaja uummanni koo naa kennu san iddoo uummanni naa kennu sun moor meetiin akka hojjettu akka cimtu kana boodallee iddoon amma jiru kun ana gasmara satisfaayin nan godha. Maaliif galmi kuwaasii miti. Waan hojjechuu yaada hedduutu jira, karoora hedduun qaba. Wantoota san milkeessuun barbaada jechuudha. Yaadni immoo uummata kiyyarraa ilaalu waan gaariidha. Jechaan neegatiivili wantoota baay'een argu. Yaadota namoonni naa kennan koomentii sii gala miti. Wantoonni sun meetiin akka lakkii amma namni na jajjabeessee na faarsee jedhee akka hin dhaabadhuu miti jechuudha. Moor gama aartiitiinis
gama diinagdeetiinis hojjedhee akka meetii ta'uun barbaada. Ijoollee na duuba jiraniif quxisuuwwan kiyyaa dubartootaaf fakkeenya ta'uun barbaada jechuudha. Egaa waa'ee maatii kaastee jirta. Gara ijoollummaa keenyaatti as deemu ijoollee taanee gaafa jiru. Gaheen maatiin taphatanii baay'ee murteessaadha jedhama. Umurii amma nageenye kanaaf. Guddattee sadarkaa ammarra jirtu kanarra akka geessuuf jechuudha. Maatiin gama hawwii keetiin keessattuu hawwii keessatti jajjabeessuu keessatti gahee isaanii sirriitti baatanii. Baay'ee meetiin har'a jirtu, meetiin har'arratti jirtu gama barnootaatiin, gama aartiitiin, gama biizinasiitiin even meetii amma irratti bilchaattu, meetii ofitti amanamummaa qabdu. Kana uumuudhaaf gahee guddaa kan taphate abbaa fi haadha kooti. Abbaa fi haati koo abbaa fi haadha qofa osoo hin taane hiriyoota. Abbaan koo akka hiriyaas, akka abbaas, akka obboleessaattis kan na guddise jechuudha. Waan daa'ima ta'e naannoo haayiskuulii ta'e waan addunyaa kana jiru umurii kanatti kanatu si mudata, kanatu jira, kana keessa darbuu qabda. Osoo gorsi isaanii deeggarsi isaanii na bira jiraachuu hin jiru ta'eeti maybe meetiin har'arratti jirtu kun maybe personality kana qabaachuu dhiisuu hin danda'u. Sii galamti. Kanaaf gaheen maatii ijoollee hiriyaa godhanii ijoollee akka obbolaatti guddisuun baay'ee bareeda. Keessattuu immoo dubartootaaf maaliif dhiirotarra dubartootatti chaalenjiin baay'ata waan ta'eef. Yeroo baay'ee mudata. Ijoolleen naannoo biyyaatti hafan. Ammas carraadha wanti kun. Naannoo biyyaatti hafan jiru. Yaada isaanii ibsachuu dadhabaniitu keessa isaanii yaada garaagaraa maddisiisuu danda'anii yaada isaanii ibsachuu dadhabanii kanneen bakka gahuu hin dandeenye hanqatan hin jiru jechuudha. Kana keessatti dhiibbaan maatii murteessaadha jedhama. Waan akkasii naannoo keetti haa ta'u mudatee beekaasa jedhama. Tokko dhiibbaan maatii murteessaadha. Lama namni tokko immoo yaada gabaabaa kan qabatu jira. Sii galamti. Like uffata uffattee nyaattee yookaan immoo barnoota hamma 10 xumurtee yookaan digirii qabattee it's enough. Kuni gaadha jettee sammuu kee wanni amansiistu wayii jira jechuudha. Maatiin qofti sitti dadhabee fi miti baay'isee. Gorsi maatii, gargaarsi maatii akkuma jirutti ta'ee viizhinii ati qabdu wayii jira. Ani eessan gahuu qabaa jettee wanta sammuu kee keessa ol keessoo jechaadha akka daawwitiitti. Wanti sun hin jiraanne barattus hojjettus it's nothing. Waanuma xiqqoodha satisfaayi taata jechuudha. Kanaafuu kan maatii akkuma jirutti ta'ee wanti ati sammuu kee keessa ol keesse murteessaadha. Ani bakkiin gahuu qabu iddoo kana mul'anni koo asii. Mul'anni koo calli jedhee uffadhee yookaan hojii wayii qabadhee qarshii wayii argadhee jiraadhee dhaladhee jiraadhee guddadhee du'e kana ta'uu hin qabu jechaadha. Bakka gahuu geessu san geessee maqaa wayii ol keessee dhaloonni si duuballee jiru an akka beruutti baradhee akka beeluutti as ga'ee akkas jedhamuu qaba. Saniif kan hojjechuu qabdu. Yeroo baay'ee ijoollee taanee gaafa jirru ani naannoo kutaa ja'aan akkasitti fakkaata. Hawwii kee wayii yeroo itti gaafa guddadhe akkasin ta'uu barbaada jettu wayii jiranti. Meetiin yeroo guddadhe akkamiin ta'uu barbaada jechaa turte akkamiin mootaa. Baay'isee dur sirba jechaan sirbuu nan barbaada garuu waa'een aartii akkas chaalenjiin akka jirus hin beeku sirbuudhumaan qofan barbaada garuu maatiin barnoota dura barachuu qabda naan jedhu. Garuu sirba akkuma jiru ta'e gaazexeessituu ta'uun barbaadayyuu. Joornaalizimii qo'achuun barbaadayyuu akka carraa fiildii biraatu nagee meetiin gaazexeessituu sanan hojjechuu barbaadayyuu garuu fuuldura sinuman hojjedha. Yeroon kana qabda hojjechuu. Manni kee guutuudha. Biyyaatti hojii jalqabdee immoo turtii yeroo gabaabaadha. Gaafa hojii kan eegalte kaapitaalli kee eegalte ture. Egaa ammana jedhee sitti himuu hin danda'u. Dhiifama garuu. Adeemsa keessa guutama garuu. Tokko maal akka ta'e beektaa fakkeenyaaf manni kun gaafa jalqaba hojii eegalu akkana hin turre. Meeshaa hedduutu itti dabalama. Ammayyuu wantoonni hafan hin jira jechuudha. Garuu kaapitaala xiqqoo siin jedhu guddaa siin jedhu walum keessa maaliifi alaaf hojjisiisaa waan ta'eef biyyoota Awurooppaa, Jarman biyyoota biraarraa hojjisiisaa waan ta'eef xiqqoo
kanarratti diipendi ta'anii bajanni isaa meeqa akka ta'e kaalkuleet. Dhugaadha namni kaanis har'a kun dhugaadha jettee naafattu. Sana duras immoo manni kee kanan turre. Adamsuma keessa wanti adamsuma namaatu jijjiiramaa deema bar. Sirreessaa itti dabalaa waan namni si gaafatu itti dabalaa san guutaa deemtaa waan ta'eef amma kaapitaalli guyyaa jalqabaa torbii jalqabaa jiru sunii fi ergasii itti daddabalame kaalkuleetu godhee nan ol kaasoo itteeti kana jechuun dandeessu. Meeshaan jalqaba ittiin bittee gidduutti ittiin bittee tokkoo miti. Waan guddaan olnachuudha. Kana caalallee akka manni keessi guutu galatoomi. Gama kanaanii faashiniin dhiirotaan jira, asinillee kan shamarranii jira. Yeroo baay'ee immoo akkas maateriyaalii kan dhiirotaaf shamarranii wal bukkee yeroo godhaman akkas maran argu. Kun advaanteejii akkamii qaba? Advaanteejii qaba maaliif fakkeenyaaf dhiironni bituu dhufan haadha manaa isaaniitii bitanii deemuu danda'u osoo waan arganii haati manaan isoo dhufte uffata bareedaa argite abbaa manaa kiyyaa jechuu danda'a obbolaa walii bituu danda'a waan lachuu asii in argata waan ta'eef maybe gara shooppii biraa deemuu dhiisuu danda'u jechaadha. Kanaafuu bareedaadha. Baay'ee meetoo gaaffii keenya gara xumuraattidha kan nuti fidaa jirru. Meeshaawwan dhiyeessii keetii eessarraa fudhatta amma fakkeenyaaf nuti asumaa fuunee asumatti gurguranna. Kan kee eessa biraandiin isaa akkaataan dhiyeessii kee hoo? Awurooppaarraa baay'inaan Awurooppaarraa Jarman Ameerikaadhaas hin gala Turkiirraas kan dhufu hin jira. Dhaabbattoonni meeshaa kana fidan hin jiru. Nu meeshaawwan gurguruuf itti gaafatamummaa fudhannaa jechuudha biraandii ta'uusaa. Maaliif har'a meeshaa feekii yoo namni itti gurgurte boru kastamariin kee sun deebi'ee dhufu tokko qarshii illee dhabdaa lama kastamarii dhabda kastamariin kee yoo deebi'ee dhufne biizinasiin kee ni kufaa jechuudha. Kanaaf meeshaawwan jiraniif guutumaa guutuutti itti gaafatamummaa hin fudhannu. Iskaan illee gootee ilaaluu hin dandeessa. Asirraa jechuudha. Eessa akka dhufe? Yeroo baay'ee meediin isaanii bakka akkanaa jedhamanii namoonni garuu bakka meediin bareeda kwaalitii qaba jedhanii yeroo bitatanii akka eegan jalaa ta'uu dadhabuun jira yeroo baay'ee. Kana irrattis hin maxxanfama. Feekiin akkasii jiraachuu danda'a jechuudha. Nu bira garuu akkasii miti meeshaa keenyaaf itti gaafatamummaa fudhanna. Kastamarii har'a nurraa bitee boruu hafuun barbaannu. Sanaaf meeshaan nu bira jiru Garantii hin qaba. Meeshaan sun hin taane yoo ta'e deebisuu hin danda'a. Garuu namni agarraas deebisee hin jiru. Iskaan gooteellee ilaaluu hin dandeessa meeshaa mana kana. Egaa meetoo meeshaa mana kana keessatti argamaa jiru atillee kan ittiin beeksisaa turte uffatadha. Kana malee immoo meeshaan nu argaa jiru as keessa hedduudha. Mee kastamaroonni kee as yoo dhufanii meeshaawwan akkamii argachuu danda'u? Gatiin kee maal fakkaata? Gatiin koo wal ta'aadha. Rakkoo hin qabu kan gatii walii gala manni rakkoo hin qabu. Amma iddoo kanatti haayigilaasiin hin jira, faaya gurraa hin jira, faayi mormaallee hin jira. As keessas kan jiru hin jira. Iddoo kanarraa yookaan isaan kun qalama harkaati. Yookaan immoo bareechituu qeensaa chaappistikiin hin jira. Chaappistikii bishaanii oriijinaala kan ta'e, kalarii bishaanii kan qabu jechaadha. Liippistikiiwwan hin jiru asitti. Oriijinaala kan ta'an kan mormaa. Shittoowwan iddoo kana jijjiiran jiru. Kan dhiiraas kan durbaas biraandii kan ta'an jechuudha. Shittoo gosa adda addaatu jira. Ajajaan illee ni finnaa boorsaan hin jira. Boorsaa durbootaa jaakkeettiiwwan dhiiraa karaa kana kan jiran uffata dhiiraati. Suufii dabalatee jechuudha. Suufii cidhaaf ta'u illee hin qabdi. Suufii tuuttaa kaappilootaa ta'u. Shamarraniif dhiiraaf wal fakkaataa barbaadan tuuttaawwan akkasiin jira kophee dhiirotaa naannoo sanitti
Inni argama iddoo kanatti immoo kophee durbaa shamarranii uffata durbaa iddoo kanaan uffata hojii biirootiifis ta'u kootiiwwan sagantaa adda addaatiif immoo qamisii sagantaa irbaata qamisii dheeraanis hin jira cidhaaf sagantaa irbaatiif sagantaa adda addaati kan ta'u tiishartiiwwan tuuttaa durbootaaf qofa ta'u iddoo kanaa jechuudha. Tuupiisiin durbootaas jira. Surreef shaamiziidhaan qamisiidhaanis jira. Jiinsii wanti dhabame hin jiru. Bakkee immoo boorsaan jira. Biyya bakkee deemuu gaafa barbaadan immoo boorsaa jira. Biyya ambaas biyya keessas iddoo adda addaas vaakeeshiniidhaaf deemuu barbaadan waan itti qabatanii yaatan boorsaan hin jira. Kofiyyaan illee hin jira. Isaan jirtu sirriidha. Wanti dhabame hin jiru jechaadha. Dhufuu qofa. Bakka argama kee eessaa lakkoofsa bilbila keessi jechuu danda'u waan ta'eef bakka argama kee lakkoofsa bilbila keessi nu himi. Iddoon argama koo Labuu mana foonii Ashuu cinaa gamoo maatii darbii tokko irratti lakkoofsa 109tti arganna. Karaa TikTokii karaa Teelegiraamtiin argachuu dandeessu. Lakkoofsa bilbilaa egaa lakkoofsa bilbila ishee immoo as iskiriinii jalatti isiniif barreessinaa koottaatii meetii biraand kolleekshinii irraa bareedaa faayamaa isiniin jechuu barbaanna. Galatooma. Hayyee meetii baay'ee galatoomii turtii gaarii waliin qabaanne deebinee immoo hojii haaraadhaan wal arguu dandeenya. Rabbi guyyaa sanaan nu haa ga'u. Yeroo gaarii waliin qabaanneef ulfaadhuu isin jechuun barbaada asumaan. Hayyee isinis guddaa galatooma. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa qophiin qaroo qarree kan torbe kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Yeroo gaarii nu waliin qabaattaniif ulfaadhaa jechaa deebinee qophii kan birootiin aga wal agaruutti nama torbanii nu haa taasisu horaa bulaa.